isin ka'aati nu simbiraa amna mee isin kadiriin gadi jaaruu keessatti magaalaa Finfinnee keessatti mana bareedaatti binnee mana viillaa hin dandeenya Harargee nu qobaa hin danda'a Harargeen akka inni qobaa godhu hin eeyyamnu malee nu sini galee Harargee nu qobaa gochuu danda'a nama kudhanii gochuu danda'a Harargee qobaatti Harargee qofatti hin meeqaa Lukaasa jabaa Oromooti waliin taane Kadir Martuu kana Oromoo waan gaarii barbaade inshallah atataw du'ee jennaan reeffan galfannu dhagay du'ee jennaan reeffan galfannu bor goota keenya Kadir Martuu jenneen faarsinu hadda gaafanni du'een booyinaafi har'a Kadir Martuu Ingilizii keessa jira malee tokko baadhan deem dalagatu jari tarii warri Ingilizii na dhaggeeffataa jiru ta'a angatiin dhiyeenyaan beeku mucaan kun dandeen dalagatu nama lafeen cinaachaa cabee ummataaf jecha waan hedduu kafalee jiru waan hin haasaamne fa'i jira waan Kadir ta'e waan hin haasaamne fa'i jira waan Kadir ta'e jechuudha asirrattaan haasaa'uu hin dandeenye meemee ijoollee argaa rabbi jaati ijoollee argee ka'aanu kaasaati waan jaraati ka Kadir quban qabne wal ijaaraa reeffan galfannu Kadiriin har'a tulubbuun jiru simannaan akka godhamu ofii keenyaa gochuu dandeenya eeyyee gochuu dandeenya simannee biillaa qulfii cinnee makiinaa tokko jiru Mubiasa kayak tiga tomi, Mubarak ngasih sedua tomi aja. Lalu kakak abu nama, Mubarak gala tomi, gari khas tiga tomi, lal kawa bandisa kawa umah dia mendu gari ramiti. Namni kayaknya dus wala fagede jira, dus wala fayan ne. Boraka Ali Birayo agar tiga ta United kami tu gari. Amma wahai tu naso, wala magalat di Kadir Martuu di Moromo unda, ti adat timur di makanya. Aku mah kana agenda gone nama aku mah tak kasih walik kamne sinapi erre. Gargaarsaafis fayyada bakka Kadir Martuutiifis nama wali qabnee asitti nama feeru kan danda'u nuyi kana numaa dur maanoo jata nama takka waa'ee Harargee wanni haasaan hin jiru ana jaalibsaa burqaa nama as keessa jiru nama Harargee hundarra jira kun dirqama tokko keenyaati dhugaa dubbachuudhaaf Kadir Martuu dengate gaafa inni dhukkubu ijoollee laayikiidhaaf fooloo viidiyoo waraabdee ittiin fiddu malee akka saayibaattis akka nama itti dhiyaatu tokkotti rakkoo Kadir Martuu nama gabbee uummata kanaaf ibsa godhu tokko dhabne walumaa galatti hedduu qaama banaa deemuun gaarii miti namni keenya hedduus wal jaalata hedduus wal gargaara namoota gargaaraman hedduu asirra kaasuu dandeenya tarii namoonni gargaarsa isaanii malan hin argatanis ni jiru kun dhugaa waakamuu hin dandeenye gama fuulduraatti Kadir Martuuttis haa ta'u namuma keenya hundaa'u bakka inni jiru yaafatee qabatee ol baasuu jabeessuu haa qabu nuyi jechaa dirqama akka dhuunfaatti fira fudhachaa deemuun hedduu gaariidha. Mubaarak waan barbaade haasa'u rakkina qabu yaadni isaa sirrii ta'e osoo jiru garuu hanga tokko akka godhan waan jiruuf asumaan cufnee bira haa dabarru agendaa asii walitti qabamneef agendaa Kadir Martuun feesbuuka isaa irratti maxxansee kaashifaanzaati kanaatti cufnee jirra. Dabbal. Okay. Memud garad akam gote sa aso gurba. Dumakai aso jirta mo ya dana mati ya tu. Dabbalarran tak duga dufe mau kami sah. Opsi be. La. Koi buka. Mana jab sera tu. Geva do. Koi. Buka. Kalje ne. Dabbali. Akka dabbal ko berehan na te. Anu waan barraa jiruu fi waan hubatamaa jiru hedduu waan hin argaa jiruu fi isa kana hedduu waan barbaadu. No. Dabbali wanni kaatoo dubbatamuun gaariidha. Chala okay timu bahasa ya waliin gargaaru jaatti mu baay'ee chala mo garu takko deeka takkal deeka takkala deeka wayin sinima dhageeffadha amma namni keenya waliin gargaartan isini akka Oromotti Oromoo bira dhaabbattan wal bira Oromoo bira dhaabbattani ammoo akka keessa wal quban qabdani obboleeysoo isit deebi'a wal quba qabaadhaa hajuu kana if qabu feetaa yookaan lakki kijiba nurra kaayanii jechuudhaaf diddee bira dabru feetee bi lakki yes dhugaadha dhibbarraa dhibbatti yaqiina dhugaa tokko lamadammoo dhugaadha Kadir Martuu ani gargaarsan fedhu ilmaan kiyya suuraa isaanii qabatanii deddeeminaan anallee suuraa isaanii qabatanii deddeeminaan je dhuga baana yes maaliif asirratti maqaa isaa fuunee olii gadi deddeemuu diddaa qaba ammoo akka namaatti teessee ilma kee irraa haasoytee karaa gartee ifiifis waagootuun irrattis karaa hawaasni bira dhaabbatuun irrattis irratti dalaydee qabeenya xiqqishaa tokko gootee fi mana bareedaa xiqqaa tokko gootee fi ilma keetii achi taa'eefis faayidaan inni dalagu jiru hin jiru nyaateetuma dhugee bobbee gala malee kuulii godhee maallaqa walii qabee wanni inni godhu hin jiru lubbuun baafate ara lubbuudhaan namni isa galaafatu yookaan ajjeesu hin jiru biyya galchitee tasgabbii qilleensa bareedaa san keessa taa'ee hawaasa isaa ka isa beeku ka isa jaalatu ka afaan isaa dubbatu sanii wajjin taa'ee bobbee galuun Kadiriif kabajaadha ulfina san ammoo isa gaafannee osoo hin ta'in nuti fitti amannee godhuu danda'uu qabna. Gaafa kana ammoo gaafa namni waan tokko rakkina kee cinaacha laafaa kee tokko sitti hime cinaacha laafaa keessan dhugaadha ji'i fitti fudhadhu malee akka keetii qofatti hin ilaalin
yoo waan fedhe amma nama harargee tokko qaluu jiran jedhanii billawatti dhaabanii kaaf eegaa bileedhaan walakkatti irraa muranii akkanatti viidiyoon banamee godhe nama naannoo biroo nama Oromoo ammas biroo tokko osoo qaluu jiran jedhanii itti rigani ati ganda keeriiftee ganda kaan dura lubbuu baaftee kaan gaddeebite kun dhugaa waan nurra jiru itti nu guddisan ammoo sanii yakkaa miti warra nu guddisan Oromummaa nu barsiisuu fi abbootiin teenya jaalala Oromummaa fi Oromiyaaf qabduuf achiin nu guddisanii sanii sirri. Ammoo haa ta'u malee namni dura ofirraa achi eegala sadaqaanuu gandafit dura baatii firafit dura baatii ilmaansaa isumasaa adeerasaa dura baatii kana beekuun barbaachisaadhaadha. Bakka kana akkasitti fuutee akka tokko gootee akka gartee waa keessa akka nu gootee bira dabruun sanii sirriidhaa miti. Mubaarak waan dhugaa jee agalatoom waa ulfaatu atilleen yes dhugaadha obboleessa keetii isin hundaaf obboleessa Oromoo hundaaf ammoo obboleessa Burqaa waan sirriidha wanni taasoo xanuu waan dabbal koy nasirraa dubbata burqaa dabbal haasaa nama siyaasa dubbate difensiif godhe haga tokko naagalee akka nama poolitikaatti dubbatee dabbal nama jaba haa ta'u immoo dhugaan jirtu arge haasayni nuti irreeru haasaa poolitikaa osoo hin taane hawaasummaadha dabbal jechi mubeen jees parsantii dhibbaa jecha dhugaati yoo ammoo jechisan illeen dhugaa ta'uu baate bakka kanatti difeensi godhuudhaaf osoo hin taane boqonnuma irra jirrutti yoo itti deemne irra bareeda difeensi wal godhuudhaaf wal dura dhaabbachuun adeemsa keenya ni faallessa waan ta'eef kallattuma Hamzaa san irratti osoo fuulleffanne Hamzaan maaliif waan kana sapiraayis godhuudhaa guuree callise moo maaliif dhugumatti waan kana maaliif godhe kajuu gaafii guddaadha. Hamzaanii burqallee reefuu Khadiir dubbise maal kajee waan dubbise natti fakkaatu Khadiir afaa jira. Hamzaa wajjin haasaanii dubbiftee yaada tokko haa dubbaddu na amani wallahi kunoo barbaade daqiiqaa wajjin sagalee wal yaasofne ani sagalee ka darin baasusi garummoo dubbatti waan inni nakkaase hin dubbate wallahi dogogoraani Mubarak Baaliyyoo asirratti gruppiin ijaaramee ni jira. Gruppiin ijaaramee ni jira. Maqaa kadiriin gruppiin ijaaramte ni jirti. Kan maallaqa walitti qabaatu ni jirti. Abbummaa siidhatte of ibsitee kadiritti akkanan si godhaalan jenne garuu maqaa kadiriin funaanamaa dhaqee meerri kadir martuu nu maallaqa buusaa fi jirru jedhamnaan geessanii qabanii messenjera keessa galchinaan. Ayyuwaa tana barbaadna. Baafateera keessa. Okay, dhugaan jiru kana malaan bootan beeziin bakkii maddi rakkoo bakka kana asirratti boqos godha. Galatuma. Jaallebsaatti fuuf. Okay. Anillee asirra yaadaan ibsadduun qaba. Uummata jala jirtan hoggataanu kooppilinkiin keessanii ifiin fedhatanii gisee namni nama arrabsuu mudhiin kuttan hanga itti kooppilinki jibbinutti. Amma warri jala jirtan taap kooppilinki godhaa kooppilinki tanii hoqqamti qaatu kumshan godhaa hanga dabbiin irraa ka'utti. Kanaafi laal Mubaarakii Khadiirii walitti dhiyeenya qaba. Taakka jaa. Burqaan Khadiirii walitti dhiyeenya qaba. Namni nama dhukkubsataa takkaa nama rakkataa takkaa nama keessan jabatti dhiyeenya qabu. Dubbii hoggaanii fi cinaachaan fidee isinii tuqe hanga inni gartee isinii dhoobee akkas isiniin jiruun eeggatina. Fidee dubbii cinaachaan xiqqoo gisee isinii tuqe isin fudhadhaadha keessachi deemadha. Isinii galaami namni dubbii arfaan gisee isinii tuqe gisee biree isinii lafa dhee aaqila bira dhaqii bira lafa dhahii jetti Oromoon gowwaa dhahii itti himi jetti. Mubaarak dubbii qolola keessaa nutti hime. Isinii galaami Harargeen nama biraa gaafa gargaartu tokkoffaadha jee gaafa nama sii gargaartutti ammoo zeeroodha. Dhuguma zeeroodha. Zeeroodha. Dhaggeeffadha. Maal irratti zeeroodha jedha. Kadiir achi ciisuun isaa kunu Oromoon calliftee ilaaluunu baasa. Gaafa inni du'e siidaa dhaabaa, suuraa isaa kaayaa, suuraa isaa gurraachomsaa akkas godhaan bu'aan qabu. Gootummaan namaatii fi waa namaa godhuu fi galatallee itti harkachuun gaafa namni lubbuun jiru. Namni kun ganamaa galgala cinaacha kiyya akkasana ta'e jechee dubbataa jira. Suuraa isaa fayyadamnee gabbaanee sadaqaa Khadiiriif kadhana osoo hin taane akka Harargetti akkuma gartee duraan beekamtan sanitti ulamaaf mana bituudhaan makiinaa bituudhaan madarasaa ijaaruudhaan akkuma beekamtan sanitti nama jabaa kana zabana ammaa kana Oromoo osoo hin jenne nama fiitu lafaa nama ol qaba. Gaafa namni fi harka nama jala ol qabee nama utube namni biraa dhufee harka sin naqata. Si wajji gargaara.
gaafati immoo calliftee lafatti filaalte yoo abbaan dhukkuba isaa himatu baate namni kamitti dhukkubuu kee beree dhufee si bira dhaabbata. Sini galaami gaafa abbaan iyyate firri dirmataa jaan. Kanaaf Harargeen keenya jabaanis laafaanis qabaataanis dhabaanis guyyaa nuti waa arrabsinu qofa nun dhaggeeffatina. Guyyaa nuti waa qeeqnu qofa nun dhaggeeffatina. Guyyaa rakkoon nu galtees kottaa nu dhaggeeffadha. Hidhattanii nun dhaggeeffatina guyyaa nuti rakkoo dubbannu guyyaa nuti dhugaa dubbannu guyyaa nuti haqa dubbannu guyyaa nuti waan isin fayyadu dubbannu hidhattanii takkaa gubbaan nu laalina. Akkuma guyyaa nuti nama arrabsinu teessanii asiin fanii gootan sanitti kottaati waan nuti dubbannu guyyaa nuti rakkoo finne guyyaa nuti dhugaa finne guyyaa nuti waan uummata fayyadaa isin fayyadaa finne nu wajjin irratti hirmaadhaa nu jajjabeessa. Namni biraa ka isin biratti beekamtee harkattanii bira gargaartanis hin jiru. Namni keessan numa sabana ammaa TikTokii fi Facebook irra wal gargaara jiran. Facebook TikTokis ni qabna. Kottaa maqaa fi godha gaafa ati dirmattee firri dhufee si wajjin dirmata. Kanaaf Mubaaraki dubbii ashmuurii godhee nutti hime. Nuti ammoo fudhachuu qabna. Dhaggeeffatuu qabna. Dhaggeeffadhaa. Mubaarak waan Khadiiri dhalaa'uu fi jecha san isinii dubbate. Silaa Khadiir takkaa gargaarsan fedhu jee takkaa ammoo annan gargaarina un barbaadu wannumaa jedhe dhufee waa'ee gargaarsaa Mubaarak asitti hin dubbatu. Isiniif galaami? Khadiiris nama keessaan itti dhalaa'uu qaba, nama keessaan incitii himatu qaba, nama keessaan haasa'uu qaba. Mubaarak ammoo gattaa'ee incitii Khadiir asirra وبالله الكريم أنك دير مرتوتين كادون جدين قاتك أن كادر مرتوتي كاليسا بيتا بيلا فنجل بيفني كان مورا كان قبل جدا يقال سقالي سان قبل بيلا فنجل بيفني شنجينا مبوداتي kaleessas kanaan hin jiraanne an oromoon taatee mataa wal qabattee jiraachuu malee akkasiin gargaarsa Kadir Martuu tettee daqiiqa kan tokko hojii si dhaabdee walitti qabamtus waa gootus hin fedhuu naan jedhe fakkeessuuf miti dhugaan dhugaadha sagalee isinii banuu hin danda'a isan naan jedhe an Kadir Martuu na gargaaraa jedhe yookiin immoo akkanan jedhe wannan jedhe waliin taanee keessanii waliin taanee jabaa abbaatu jabeeffata waliin taanee waan dandeenyuun keessanii waliin taanee waan dandeenyuun uummata yookiin mana wayii bitee fi yookiin makiinaa wayii binnee fi kanatu sii mala jennee wanti isaa malullee jiruuti nama lubbuu kenne yoo jenne jechuudha yaani bakka namni yoo rakkate malee yoo gadi ba'ee waan gargaaraa jedhe malee yoo dhukkubfatee lafa tafee kaleen isaa hindii dhaqutee malee hin deeggaramu jechuudha jajjabaa jajjabeessuun hin jiru jechuudha kanan gaafadhe malee bakka obbu'e Kadir hin jenne kanatu wallahi Kadir na gargaaraan jenne tu Kadir na gargaarsi jedhe harkanii guyyaa gargaarsa waan jedhan dhaabee Kadir hin gargaarsa naan hin jenne carraa kanaan arganne naan hin jenne ofumaa kanaan dura waan ta'e irratti gaafadhee naan noo naan jedhe qabadhaa Oromoo lakki naan jedhe ofii keenyaa lafaa kaanee hin jedhe burqaa ta'anii abiyyoo ta'anii aanas dabalaa waliin taanee jedhe gudi jaarree yaani beekaa wama fakkaataa tokko sadalumee gargaarsa maqaa balleessa utuu hin taane kanuma inni hin beekne sarpiraayizii utuu feesbuukii ta'e kanatti naasawaan qaata irratti bilbilee na abaara gara biraa tiktookii taanan tiktookii amma hin beekutti kata tiktookiin ofii isaatii banatee hin jiru namumatu maqaa isaatiin banatee viidiyoo isaa fudhatee muree gadhiisa malee akka hin beekutti jechuudha kata tiktookiin ni qabu hin jiru akka hin beekutti kanaaf akka inni asirra hin jiru hin beekaa kanaa jennaani yoo danda'amte keessumaa waa gochuun hin danda'amu keessumaa waa goonee yoo goone hin danda'amu jedhe madan wallahi Kadirraan hin jennes hin jedhus ammallee ilaali wanni mubeen jee kiliiridha Kadir ammallee gargaarsaan akkanaa godhan jee nan ergine natti sinimne anaatu itti dhiyeenya waan hin qabuuf waan keessoo kiyya jiru baasee isinitti dubbadhee malee kun ergaa Kadirii miti yaada jiru sirriitti hubadhaadha Mubaarak akka obboleessaa akka artistii Oromoo tokkotti jaalalaa fi kabaja isaan qabu mubeen nan beeku ani gaafa inni Suudaan Kadir Martuu qabamus achin ture inni nan beeku malee ani san hin beekaa malee kun kanaafuu galatoomi
ergaa Kadir Martuu gara keessaa itti dhaame asirratti akka nuun fidin beekuu waan keessoo isaa jiru artistii jaalala isaa qabuuf ammoo ni gargaaruun malaani nama kana nuti Oromoon ni dandeenya kajettuu yaada keessoo isaatii fi jaalala isaaf qabu ibsaa jira akkasitti hubadhaa. Wallahi dubbii nama dhibaate kam dhugaa dubbii nama gaddisiisaa jiru. Uumata bannu walaallee